YouTube keenya isa haaraa like, share, subscribe godhaa isin jenna. Amma studio 1 keessatti argama. Studio 1 Masri Egypt keessatti argama. Sirba kiyya haaraa si malee fedhuwaati saanaa kayyoo hojjechuudhaaf asitti argamna. Walaloo fi yeedaloo kan naaf qopheesse sirba weellistuu Gaadisa Shamsaddin galabtiin asirra sagalee waraabuu fi beekamaa istiidiyoo bareedaa Masriitti argamu. Beeka sirba bareedaa baay'ee irratti dadhabnee hojjennee egaa sagalee guutti yoo dhiyootti immoo simbiraa geessitti yeroo gaarii qabaadhaaf hin jenna. YouTube kana immoo subscribe, like, share nu godhaa jechaa irratti gaanduuli. Ababa Dhugaasaa. Sirbi keenya osoo studio keessan seenin dura mata duree isaa si malee fedhuwaati sanaa beekta bareechitee beekaanis kanaa rabbitu waliif nu eebbise maree walaleessee si weellisee kana fakkaatu walitti deebina studio keessan. Jirtu ashama akkam jirtu nagaadha. Amma gaasaa kanatti sirba Gaaddisa Shamsaddin itti sagalee waraabbiif seenuuf jenna. Isheen egaa istiidiyoo biraatii tireeningii wayirra jirti. Akka sagalee ishee ilaaluu fi dibbee bocuu fi meejira ishee ilaaluu fi istiidiyoo kilaasii biraa jirti. Amma galuutti immoo as teenyee kunoo bakka itti isheen sagalee ordinaara sana waraabbattu teenyeetu nam tokko as taa'ee nam tokko itti taa'eetu sagalee ishee sana dhaggeeffatee akka sirrii hin taane sirrii akka ta'e itti seenuuf jennaa. Yoo rabbi jedhee wajjin turraa gadhumaatti wajjin turraa kennaa. Amma gara qindeessaan muuziqaa itti argamuttiin seenaa jira. As keessatti rukuttaa dibbeetii fi muuziqaa meejara sirreessinaa jechuudha. Afaan kamiin walii galla? Innis afaan isaa malee hin beeku, anis afaan abbaa kootii malee hin beeku. Kanarratti gahee guddaa kan qabdu shubbistuu si malee saanii. Kiliippoota garagaraati irratti hojjetti. Akkasumas as magaalaa Kaayiroo keessatti shaggooyyeedhaan lash jechuudhaatti beekamti. Amma immoo afaan Arabaa nu turjumaanaa jirti. Sirba Saalihaa Saamii kan Nuubiidhaa kan Baashii wajjin kan hojjettee yookaan immoo Muhammad Faaruqii wajjin kan hojjete irratti gahee guddaa qabdi. Wallistuu Meetii Jammamaa akkasumas sirba kiyya ammallee nu cinaa dhaabbattee afaan hiikuutti nu gargaaraa jirti. Hedduu takka galatoomii si malee saanii siin jenna. Amma immoo gara kutaa sagaleen itti waraabbamutti ceena. Wallisaa Abbabaa Dhugaasaa wallee qofaan otoo hin tahin walaloo fi yeedaloo tolchuudhaan beekama. Wallee isaa, walaloo isaa, yeedaloon isaa hin quufaman. Dandeettii isaa hedduun isa dinqisiifadha. Kana keessaa kan yeroo dhihootti Saalihaa Saamiidhaaf hojjete waan baraa kan jedhu sirba Wallaggaati. Walaloo fi yeedaloo isaa artistoonni babbeekamoon hedduun isaanii hojjetanii jiran. Egaa diddaa gabrummaa 2016 fincila biyya keenya keessatti ture sirba warraaqsaa hojjechuudhaan anaa fi abbeen eega biyyarraa baanee bubullee jirra. Biyya ambaa keessattis harka marannee hin teenye. Ani immoo carraan qaba. Isaa wajjin sirba kiyya gulaalaa, walqixxeessaa, yeedaloo fi walaloosaa naaf sirreessaa na cinaa taa'ee hojjechuu jirraati. Hedduu takka galatoomii Abbabaa Dhugaasaa. Boqonnaa wayii gidduu jirti. Iddoo isaatti of hin cinqin. Kayi tara. Hin baturiitu keessa boqonnaa jirti gidduu.
Simaleen beekuwati sana beekta bareechite beekaanis kana rabbitu waliif nu eebbise maal qabaree walaleesse yoosii. Asitti isma afur gadi tabeete. Afur maal tabeete tamate. Ati barteetta. Iddoo kamitti ispeesitti galteete. Simaleen beekuwati sana beekta bareechite beekaanis kana rabbitu waliif nu eebbise. Boqonnaa qabdi ispeesii waan qabduuf ishee boqonnaa sana itti dheeressirati. Simaleen beekuwati sana beekta bareechite beekaanis kana rabbitu waliif nu eebbise maal qabaree walaleesse yoosii weellise. Amma immoo sagalee seenuuf hin deemaa. Guutuutti isiniif dhiyeessuu hin danda'u maaliif wallee haaree waan ta'eef jecha xiqqoon isiniif irraa dhiyeessuu jira. Yes, like Sudani Biti. Akan misal aku video je. Sudani boleh. يا ابني؟ ماشي. طيب خلي تقرب. ماشي. مش 85 ده؟ Harka kendarra asikinatti gurraata sittimaa. Yabbo! Akkasii. Gurraata sittimaa. Yaad. Kunuun wallaahi laazim qotta. Kunuun shaka. Ishee amman dagatiin. Gurraata sittimaa. Yaadoo kee na ta'ee konaadisa. Waggooba eechimaa. Yaibsa haqa sumatti na baate maqaa. Askoomee. Sumatti na baate maqaa. Askoomee. Boojiyame eraan sidii see sandaqa. Askoomee. Sidii see sandaqa. Askoomee. Hundatti ni beekta jaalala silattee fudhachuu. Askoomee. Jaalala silattee fudhachuu. Askoomee. Simboojiyame eraan nananana. Askoomee na duduudhe sannaqa. Gooti abda askoomee gooni amna dimbu'am. Simala inganu ansi fankabaa waada. Nyaata miti ansi argu kuufaa soora lubbuwati anaaf qofa. Kunoo kana barbaadama boo. Akkana Naataa deemaa. Nandoo daadaa. Ishee kana barbaadama gaaddoo. Bikka kanattis nama jira kana nama harkisa. Eegaa qilxaaruma kana tihuleecha. Jagaba bidde waan si hatu wayii jabee ta'e. يا بك خانتي تتكلم خلي تاخذ شوية راحة عندك كمان روح خذ راحة Sekarang diam. عادي مش مشكلة احنا ما نخاف Kau fazla di. عادي Iya. انا شايفك اصلا انا شايفاك ماشي خذ Baka. Kau sekarang. Mana ada bayi? قاروخة اني سنجي خانا خمج ارشا خانا خجالة Emi bakka tana barnaa faatu bahuutti jira. سني دور رسنو قبري Jechitti sirriidha. Akkaataa Godaannisa. daldalatti sirrii قدان سنقوتات قلنا دي سجا sirriidha amma godaannisas wayii. Amma sagalee seenee fixeen jira. Kan itti aanu sagaleen ani seenee maal fakkaata kan jiru kutaa qindeessaa keessatti seennee wajjin dhaggeeffannaa jechuudha. Achuma keessatti wallistoota masriidhaan wajjin bashannanee gallee jala karmana keenyaati. Asumaan sagantaa keenya xumurree jirra. Nageetti nu turaa sagantaa dhaanutti ammoo nagarru. Like, share, subscribe hin irraanfatinaa. Galatooma. استنى شوي Update. Jechuudha.
عشان ما يبقاش طويل هو كده ابعتهولي ده والنبي يا اسلام المكان دي اللي كنت انا عايزها Askume sumatina batinaka. Askume simboojia meera sidii. Egaa sagantaan keenya kan arraa kaameraamaanii fi editara miidhagsaa Irkoo wajjin goone kanarratti raawwata. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinu nageettiin tura. Like, share, subscribe godha. Isiniin jenna